dubartii jaalallee lama al takkaatti baafatte. Dubartii baay'ee bareeddu haa ta'uutii garuu ijoollummaa isheerraa kaastee jechi dubbii ishee gochaa ishee waliin yeroo ilaalamu amanamummaa kan hin qabne asis achis olis gadis kan fiigdu tokkotu ture. Abbooliin keenya durii yeroo mammaa kan bifa kennee fi dubartiif qalbii hawwataa jedhu mitiire. Dubartiin kun kennaa kanaan cuuphamteetti. Bifa baay'ee bareedu eenyumtuu ajab jedhee kan bira darbu qabdi. Sin jaalladha jedhee jaallatee kan itti dhiyaateefis hanga kanaatti garaan jabaattu. Haa ta'uutii garuu dhiirarraa waa lama barbaaddi. Inni jalqabaan maallaqadha. Faashina garaagaraa waan hordoftuuf yeroo yerootiin maallaqa kennee fi gooftuu uffata babbareedoo haaraa ta'an akka bitattuuf kan ishee gargaarudha. Inni lammaffaa dhiirri barbaaddu immoo bifaan bareedaa dubartiin kamiyyuu hawwuu kan dandeessu harkatti galfachuu feeti. Bareedduu waan taateef kaayyoon ishee kun lammeen al takkaatti salphaamatti milkaa'aa fi bara jireenya ishee keessatti hanga heerumtee maatii godhattutti dhiirri lama ishee maddiidhaa dhibeen beeku. Tokko isa bareedu tokko immoo isa maallaqa qabu jechuudha. Isaan irra dhiira fooyya'aa yeroo argattu isaantu sin barbaadu jedhee ishee dhiisa otoo hin taane isheetu kanaan booddee isin hin barbaadu jettee tokko isaaniif himtee jaalallee ishee kan haaraatti dabarti. Kanaan otoo jirtuu yeroo tokko akkanuma otuu dhiira oliif gadi fuudhaa jirtuu gadameessa ishee keessatti daa'imni ni hafa. Haa ta'uutii garuu abbaan daa'ima kanaa sirriitti eenyu akka ta'e ishumtiyyuu hin beektu. Sababa kanaatiif jalqaba jireenya isheef kan filattu namicha isa sooressa sana qabeenya qabudha waan ta'eef guyyaa tokko waamtee sarpiraayiz gadameessa koo keessa daa'imni kee jira jettee isatti dubbatti. Haa ta'uutii garuu namichi gamna waan na tureef abbaa feeteef ulfooftee daa'imni kun kan keedha yeroo naan jettu hin qaanoftuyi re'aa kee isa bareedaa bira fuudhii deemii jedhee isheetti dubbata. Dubartoota tokko tokkoof jaalalleen isaanii gowwaatti fakkaata. Icciitii waa'ee isaanii waan tokkoyyuu akka hin beeknetti lakkaa'u. Haa ta'uutii garuu inni akkuma isheen yeroo dhiirota fayyadamtu jaalalleen ishee abbaa qabeenyaa ta'e kuni icciitii duuba ishee jaalallee gara biraa qabaachuu ishee abbaa qabeenyaa isaa ol yoo argatte dhiisuu akka dandeessu dursee qoratee sirriitti beeka. Haa ta'uutii garuu kan inni waliin ta'eef hanga isheen deemtutti. Jecha kana yeroo itti dubbatu aartee qaanoftee kallachumaan gara jaalallee ishee isa bareedaa bira deemte. Akkuma isa sooressa kanatti dubbatte sarpiraayiz daa'imni kee gadameessa koo keessa jira jettee isatti dubbatti. Yeroo kananni sagalee kee gadi qabadhu haati manaan koo mana waan jirtuuf si dhaga'uu dandeessi. Ani obboleettii koodha jedheen isheedhaan wal beeksise malee jaalallee koo akka taate hin beektu. Afaan kee qabadhuutii narraa bahii akka barbaadde godhi sin gargaaraa jedhee isheetti dubbata. Yeroo kana dubartiin kun dabalataan baay'ee aarti. Kana dura haadha manaa akka hin qabneetti beekti. Bareedina simboo isaatiin dubartiin kamuu isa barbaaddi. Haadha manaasaa dubartii gara biraa fidee goyyoomsee fira koodha barattuu daree koodha sababa kanaan wal barre jedhee otoo hin qaana'iin manuma fidataa dhufe. Haa ta'uutii garuu isheen kun gaafa ulfooftu dafii narraa bahii haati manaan kiyya otoo sin argiinii jedhee manaa gad ishee baase. Dubartiin kun gidduu isaaniitti hafte. Haa ta'uutii garuu ulfi gadameessa ishee keessaa waan hin guddanneef ammallee dhiira gara biraa qabachuun carraa akka qabdu yaaddee akka barte sooressa bareedaa beellamtee yeroo wal quunnamtu dhiirris gamnadha mitiire mallattoo dubartii ulfa haaraa kan ta'e balaqqamuu amma yeroo argisiistu yeroo isheen biraa kaatu waraqaa barreessanii fi maaloo anan rakkisiin abbaan daa'ima kee waan fayyadamte siifaa kanfaluu isa kam ba'aa namarra kaa'uuf
bofa fakkaattee natti siqxaa jedhanii katabanii fi biraa deemu. Haala kanaan dubartiin kun aartee rakkachuu gadda keessatti kufuu jalqabdi. Gadameessi ishees guddachaa dhufe. Bareedina kosmootiksiitiin faayamuu faashina haaraa hordofuu malee hojii gara biraas hin qabdu. Ulfa ta'uu ishee yeroo beekan dhiironni guyyaa tokko ol waliin hin dhaabbatanii. Dubartiidhaatii waan argatte waan ishee fayyaduuf otoo hin taane waan ishee hin fayyadnetti maallaqa kennamuufii fixxi. Guyyaa tokko garuu maallaqas dhabdee jaalalleen bira dhaabbatus dhibamanii gadameessi ishee waan guddateef hunduu baqachuu yeroo jalqaban mana nyaataa tokko keessa teessee ni boossi. Dhiira garaansaa haadha tokko ta'etu fuuldura ishee taa'ee nyaata nyaachaa jira. Nyaata nyaatu qabatee gara ishee dhufuun maal taatee maaliif boossaa bakka kana nama hedduutu jira jedhee yeroo gaafatuuni jireenya ishee kaleessa dabarsite icciitii ishee tokko lamaan hiiktee isatti dubbatte. Yeroo kana inni kana gochuun qabdu maalis yoo ta'e dubartii tokkoof dhiirri tokko gahaadha. Amma garuu wanti hundumtuu darbee waan jiruuf waa'ee daa'ima kee gara fuulduraa yaaduu qabda. Dubartiin ulfi bifa kanaan of gaddisiisuu hin qabdu. Hanga ati deessee daa'ima kee harka keetti galfattutti mana kiyya galcheen sin kunuunsaa homaa tokkoyyuu hin yaadda'inii jedhee abdii ta'aafi. Namni kun kana dura jaalachuu miti ijaanuu ishee argee hin beeku. Dhala namaadhaatii takkaa dogongorteetti jedhee gara mana isaatti fudhatee deeme. Akka isheen kana dura barbaadaa turte baay'ee bareedaa dubartiin hundi dhiira feetu qabeenya kan qabu dhiira akkanaan ture. Jireenyuma giddu galeessaa nama jiraatu. Haa ta'uutii garuu dubartii ulfa kana fuudhee gara mana isaa fudhatee kunuunsuu jalqaba. Hojii guyyaa guutuu hojjetee galgala mana galee nyaata hojjetee dadhabee otoo hin jedhiin uffata ishee miicee mana isaa keessatti ishee kunuunsa. Haa ta'uutii garuu dubartiin kun qalbiin ishee guutummaa guutuutti jijjiiramee edaa bareedina jedheen barbaadaa kanan ture irra keessa kan jiru kan ani argaa oolu otoo hin taane bareedinni keessa jira. Dubartiidhaaf dhiira ishee kabaju kunuunsu caalaa dhiirri isheetti bareedu eessayyuu yoomiyyuu hin jiru. Qabeenya kan qabu jechuun dhama'ee dafqee galgala ofiisaas dadhabee irraa galagalee kan rafu halkan hirriba nagaa kan hin qabne wariiree kan ka'u otoo hin taane waan qabu qabatee dhufee waaqa isaa galateessee maatii isaa ijoollee isaa waliin yeroo gaarii qabaatee kan isaan gammachiisudha malee jettee yaaddee. Namni kun kan ulfoofte dhiira gara biraaf ta'uu otoo beekuu akka nama ulfeessetti geessee deessisee maqaa daa'ima dhalateef abbaa ta'ee fi mana yaalaatii ishee baasee. Hanga kanaatti obbolummaan ishee gargaaraa deeggaraa ture malee ija jaalalaa yookiin immoo fedhii foonii mana isaa keessatti ishee argisiisee hin beeku. Haa ta'uutii garuu isheen guyyaan mana sanaa baatu yeroo ga'utti akkana jettee gaafattiini. Siitiin dubartii miti kan si barbaaddu waaqatu qulqulluu koo jedhee si barbaada. Obboleettii kee ta'es si waliin jiraachuun barbaadu. Sababiinsaa gadameessi tokko nu hin deenye. Haa ta'uutii garuu jireenyi ati jiraattu baay'ee na inaafsiseera. Maaloo hojjettuu manaa kee godhuutii mana kana keessaa akka ani hin baaneef na gargaarii jettee ni gaafattiini. Yeroo kana inni kan itti amanu bareedina irra keessaan otoo hin taane gammachuu jaalala faara tolu namaaf kennuutu bareedina jedhee waan yaaduuf gad of qabummaa gadi jechuu mana isaa keessatti ishee barsiise. Dhala ishees dhala isaa godhatee yeroo booddee abbaa manaa ta'ee fi dhiirri barbaaddu sooressaa fi bareedaa bifa isheen eegdeen otoo hin taane bifa waaqayyo eegeefiin harka ishee irratti argatte. Maalis ka'umsi ishee jalqabaa dogongora guddaa ta'us haa ta'uutii garuu rabbi balleessaa ofiif waan nama barsiisuuf beeloftee dadhabdee daa'ima isheef abbaa kan ta'u dhabdee oliif gadi jettee waan jiraattuuf nama kanaan boqonnaa argatte. Dubartoonni naannoo keenyatti illee baay'ee bareedoo ta'an baay'atus xiqqaatus amala kanarraan fagaatanii dhiirri hundi waanuma isaan barbaadu bultiidhaaf kaadhimmachuu fedhu isaanitti fakkaata. Haa ta'uutii garuu jireenya isaatti yeroo dhufu dhiirri kamuu dubartii ulfina ishee eegdee kabaja ishee jaallattu barbaada. Sababa kanaafidhaaf namichi inni sooressa jalqabaas kan haadha manaa qabus dhiisanii kan deemaniini. Bareedina irra keessa jiru kana bulbulanii ashabootti godhanii miicanii dhuganii
bareedinni keessa ofii garuu dhala namaa waliin miti bineensa waliin akka jiraannuuf ogummaa nuuf kenna. Kan nutti dhiyaatu hunduu kan nu barbaadu miti. Waggaa tokko guutuu dubartii kadhatee guyyaa tokkoof qofa dhiirri dubartii barbaadu jira. Waggaa tokko guutuu kadhatee torbee tokkoof baatii tokkoof waggaa tokkoof qofaa dhiirri dubartii barbaadu jira. Isa kamtu umrii keenya guutuu nu waliin ta'a. Bareedina keenya nuuf kabajaa jennee barbaaddachuun kaayyoo jalqabaa kan dhiiraa kan dubaraa kamiiti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan laayik sheer gochuun hiriyoota keessaniif akka goddan kabajaan illee isin gaafachaa seenaa addunyaalessaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.